قالت ما روى ربي تبا باي بريدات ما ليجا فاركي ده كيم فيدا كمبرا سكان فاركي ده كيم فيدا كمبرا فاركي كيم لقول كونو لا لاينا قالت أصوات أبو بيتي ساعة ترى جنبين والله سلكي مكين ورك جاي أركي تاني بتي بتام كذا تنا لشكو داي متي نامني كو أبا الموتى وانا ما نفهم ما نجيب المكان والله أيفون كنا أفرين جنا جاب يكون أركي تاني دارات إيكو تيارات هنا هندي كيسانو أرين هندي كيسانو قالتو معنا مقامو بيمو لمي جيتي موغاسي جرافي هندي كيسانو لمي جايا ماني قالتو معنا قالتو لمي جاي أكاد يتعين تلي مقام مبارك الرا لمي توقبا سريغالي آج جيرت ور جتم بود آیا کومنتي كورا أكاسي سلكي تلي مون بتمبارك إن شاء الله شو يجي تولي Garuu kan ini allee jagur amma kan dheere eegi. Galatoomaa akkam jirtan? Kennaa kee waliin madaalu abbaa sirreeffa. Wallahi beeksisa qabnaa Mubaarik. Amir. Galatoomaa ulfaadhaa baay'ee nu beeksisa. Hedduun booltaniitu uummata. Galti roori lamne. Asli okutak. Galti galaaga. Gasti Samiri fi Jalo nama jedhamu as jala yoo jiraatan ergatanii jiranii ol nu baasaa beeksisa xiqqaa tokko qabnaa Oromoo galatoomaa hedduu nu boontanii hedduu isin hin boonna Samiri fi Jalo nama jedhamu ol na baasi asli. Ndagama. Ega. موزاني Malte connectionin. Gafa demi segel Ramadan abode gaming kaba wala Somali inshallah fimme tole shojeli Tole mata kesu mesine. gamma danjara suma Why? Why? Gastier ga down kesu ni you. Ergan Ibrahim. Amana Mubarak. Malina. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Kana pudeng kana jeda. Abba gadati. Gabi abba gada. Ala abba gadati fire beda polisi itu. Akasi mati calo lagi sifat kabajamoo mata Oromoo dhugaara bilbachuudhaa fi akka guyyaan hadhaa akkasitti ifee bareedee natti tolee akka hadhaa gammadeen beeku hawaasa keenya an aballu tokko lama jedhee waamuu hin danda'u. Namoota kuma soddomii afur dhuftan kuma soddomii shan ta'uu danda'a. Namoota dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa warri dhufes warri hafes hundinuu ilmaan Oromoo hundi injifattoota injifattaniitu hundi ilmaan Oromoo warri biyya jirtanu warri eessa jirtanu warri qabaatanii kennitan keessattuu warri dhabdanii immoo taaptaa godhaa turtan
warri bilbiltanii akkamitti ergina maallaqa akkamsii goona akkamsii taatanii dhiphataa turtan warri dhufuun barbaanne beekaa ooltanillee hundumti keessan iyyuu ilmaan Oromooti waan taataniif galatoomaa. Oromoon eessattuu injifataadha. Eenyunu rabbii gaditti Oromoo qabate kufeen argine anis sanan ijaan arge galatoomaa ulfaadhaa bakka isin eegaa jiru olittan isin arge ulfaadhaa geepha amma sanaatiin dhugaa rabbii dubbachuu fi haati geepha ammoo namnan dagachuu hin dandeenye gara fuulduraattis dagachuu hin dandeenye yoomiyyuu hagan du'ee qabrii galutti dagachuu hin dandeenye geepha lammanu geephi kun lammani ummata Oromoo irraa kenname reedii Adamiin bakka bu'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf geephi kun kan inni malee haadha manaa koo kabajamtuu jaallatamtuu kan yeroo ituu isiidhaan kennin halkaniif guyyaa yeroon hawaasa kiyya tajaajilu kan na bukkee dhaabattee jabaadhu cimi jettee na bira dhaabattee na jabeessaa turte dagalee naa taatee haga hadhaa jabaadhu naan jettee kanaaf dhugaa natti jabaate waan ta'eef tokko raambisee tun ta'in lammansaa hunda keessan fuulduratti siif malee jedhee isinii dabarseen jira. Ada Abdul Wais. Mana bakka waqtii adibatti. Galatoomaa jedhe. Galatoomaa jedhe. Galatoomaa Oromoo. Abshir. Galatoomaa jedhe. Galatoomaa jedhe. Sorry. Galatoomaa hundumti keessaniyyuu uffata wallaahi ni boonsitanii dhugaarratti sagaleen jecha ittiin isin galateeffadhu hin qabu galanni keessan himameen dhumu himee sin fixuu dhugaa rabbii nuuf jiraadha ammallee nuuf jiraadha dabalaa uummata Oromoo hundumti keessaniyyuu Oromoo ta'uu keenyatti dhugaa rabbii utuu dabalama ta'e dabaladheen ta'a Oromoo taana turre hin dabalamu al tokko nuu kenname kenna namarraa fudhatamuu hin dandeenye Oromummaan alhamdulillah naboonsitanii galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadha ammallee hundumti keessaniyyuu Naaf jira. Galatoomaa. akkuma kana sallee naa jajjabeessuu keessaniif hedduun isin galateeffadha walumaa galatti galatoomaa jecha biraasniif hin qabu. Ayah cakara wallahi. Amma kan sagantaa bashannanaati isin dhaqaatii bashannanaa namoota gasti asli makimir mata mata kalian berarti gasti ergadda gasti banera ergadda asli ni makin dubatani kanan gasti lan makin Ani tokko farratti jechuudha. Deeggartoonni mubee warri asliimaa viidiyoon hojjetanii fi jettani ani ijoolleen hunduu kairiyaatiif kabarillee anaaf qixa waan ta'eef qaata viidiyoo hojjechuunis tapha sabboonatu hin hojjanne jechuudha. Lammaan farratti mootu asliin gurraachatte malee wustuu faranjino ayyaachua. Akkuma gaafa tapha sabboona gizee giiftaroonni kenna dadhabani humna isinii taadhumarra. Kanaafi abbaan feetan taphadha abbaan feetan dhiisa viidiyoon an eeggatina tapha kamirrattuu asliin isinirraa nafu yoo qabaate isinii kennuu dhabe jakkeetii ofii qabsee isinii kennaa jiru isinii galee kanaan ala nuti dooftoriidha viidiyoo namaa yoo hojjedhu rakkoon jiru maa inni akka waan namni beela'ee kadhattuu namaan jiran arraba viidiyoo ofii hojjedhee na arrabisan sanirra waan qabuun isin bira dhaabbachuu naa hoyya kaayyoo jedhuu viidiyoo isinii hojjechuu dhise isinii galee kanumaafi abbaan feetan taphadhaa saa feetan taphadhaa waan qabdaniin borulee isaanii isin bira jirra itti aansuudhaan warroonni akka Dasi Beeka All of King Boy hundi keessan ilillirraa kaaftanii hamma